Isuma keenya. Bagana gaan dhufte. Tole bagana gaan nuyidan. Waamicha keenya kabajaa istiidiyoo keenyatti nuuf argamu keetiif duraan dursee maqaa daawwattoota televezyiinii mo'aatiin maqaa kootiinis galatoomi siin jechuun barbaada. Ayyee ulfaadhaatis na kabajee na waamu keetiif galatoom. Akkam ture torban kee? Torbeen kun torbee abbaa malkaa ture. Saniifuu siin jedhee miirri suni maal fakkaata? Akkamiin dabarsite? Miirri sun bareedaadha. Tarii akka itti yaadneen olii akka itti akeekneen oliidha. Kanaafiyyuu torbee abbaa malkaa inni yaa. Torbee abbaa malkaa inni dha. Waggaarraa yaadannee yaani sun keenya nololee yaada. Raafteet. Raafne irraa waaqettaa tolu. Ayyee. Bareedaadha. Meegaatis kaasteetta gaafa ga'a maqaa abbaa malkaa jedhu fiilmii kaastu eenyudha isa jedhu daawwattoonni keenyayyuu wal gaafachaatii jiraachuun isaanii hin oolu si baranniif jedhee yaada namni fiilmii sana dhaqee daawwate mee ati sirraan waan nu jedheeti maqaan kee eenyudha walaa barru. Maqaan koo Qananii Shobboqaan jedhama. Fiilmii abbaa malkaa keessatti immoo kaaraakterii maqaa malkaa jedhu fudhadheen kanan taphadhe. Yaa namni dhufee fiilmii sana ilaalee malkaan eenyu akka ta'e tarii baruu danda'a. Akkana maqaan koo kaaraakterii sana keessatti malkaadha. Taatoo dursaa fiilmii abbaa malkaa ta'e kanan taphadhe. Kanatti taphate. Amma kan maqaan kee jijjiiramne Qananiirraa malkaa jechuun waamamuutti hin jalqabne. Amma eegala. Anillee Qananii caalaa kanan amma mararfachuu jalqabe malkaadha. Hiikumti isaa lammaffaa immoo fiilmii sana duukaa osoo dhugumaan nuti akka kaaraakterii isaa abbaa malkaa keessa jiru ta'ee hawwa eegale. Hawwa galte. Maaliif fiilmii sana ilaalee gaafa boo fiiliingiin isa agarsiisu amileen isiif kennu dhuguma akkati malkaa taasisu taasisa. Kanaafuu atiyyuu Qananiirra malkaa'itti anillee naasi bilbila malkaatu na dursa. Dhugumaan hundumaa malkaa jalqabe sabateef dammoo hojii koo jalqabaadha wanti kun. Hojii koo jalqabaa gaafa ta'u namni kan ittiin si baru maqaa sanaadhaanidha. Kanaafuu Qananiin gara dagatamutti deemuu danda'a laata? Sodaacharta. Haala tokkana. Meegaa malkaa inni haasa'uu dhuma ta'uu. Fakkuun qabsiin eeyyama. Ayyeen Qananii yookiin immoo maqaa taatummaa kee malkaan eessatti dhalatee guddate? Bakki dhaloota koo gara Wallagga Lixaa magaalaa Najjoo jedhamtudha. Tarii yoo beekteef. Achittiin dhaladhee kanan barnoota koo samma kutaa 10tti achittiin baradhe. Sanii booda kutaa 11f kutaa 12 immoo Jalduu beektee yoo shawaalita. Achittiin baradhe. Sanii 2009 2010 natti fakkaata. Yuunivarsiitii Dambidolloo seenee waggoota 4 immoo jetti barnoota tiyaatiraa barachaa ture. Tiyaatiraa barattee jechuudha. Akkana. Asumatti dhufe sadarkaa olaanaatiin barattee natti fakkaate maastarsii kee. Maastarsii koo iyyee dhiyeenyaadha. Addisuma yuunivarsiitii Dambidolloo irraa hojjechaa jiru. Erga nas dhufeetiin kanan baradhee ture. Maaliin dipaartimentii maaliin isaan garaajuutti kan goote? Artii irraa fagaadheen inni. Artii irraa fagaadhee. Digirii dhuma isaarratti dhiiste. Isa akkasumatti akka boonisitti malee artii irraa fagaadheen. Saniifuu sadarkaa olaanaa kee digiriidhaan tiyaatira artiitii ogummaa artii dhuma keessadha kanatti dabartee dhufte jechuudha. Anis isa baradhee waan barbaada isa kana caala. Kan artiitu sitti caala miti. Professionaliin koos isaa dhadhee sababa nama nuufi isaan waan barbaada. Inni kun akkanaaf boonisitti dheeyata. Boonisiidha. Ayyeen egaa malkaanii tiyaatira artii barachuu keetiin alatti immoo ogeessa barsiisaa tiyaatiraati. Kan odeeffadhetti. Akkami barattee kaatee barsiisuun kun miirri isaa akkami? Bareeda dhugaa dubbachuudhaaf Dambidolloo Yuunivarsiitiidhaan kanan baradhe tiyaatira siin jedheera. Akka tasaatii immoo hojiilee artii gaadaasaawoo dhimmoota yuunivarsiitii wajjin qabatu waan artii wajjin qabatu adda addaa hojjechaa ture ijoollee wajjin. Akkasumas barsiisota gaggaarii irraa sababan baradheedhaaf isaan faana wal ta'anii qophiilee adda addaan hojjenna ture. Sana ilaalchisuudhaan mooraa yuunivarsiitii keessatti akkan hojii kan argadhuuf kan taasifame. Achi keessatti gara waggaa 2 ji'a 5 ji'a 6 waan akkana hojjedheera. Haala baruuf barsiisuu dhimma akaadaamii keessa tureera. Namatti tola dhugaa dubbachuuf. Ogummaan barattee waan hawwitu waan dandeettii goottee yaaddu namatti immoo nama barsiisuu waan si gammachiisudha. Artii gaafa ta'e immoo ofuma isaatiifuu gammachuu addaati kan gammachuu addaa dhuguma. Stoleeti wantatti gootu. Maal seeta waan artii keessa waan dirqamteetti seentee miti waan fedhiitti seentu gaafa si ta'u sitti tola baqa waan hundumaa gadoof qabduu jetta waan yoo sitti badeelina itti badeen jettu maaliif fedhii keedha tumatti nan dhiisatte iyyuu akka hojjetu si taasisa. Kanaafiyyuu haalli baruuf barsiisuu yuunivarsiitii keessa jiru baay'ee namatti tola. Barattees gumaacha kee baatteetta barsiisummaadhaan immoo ijoollee gama aartiitiin qaruudhaafis aartii Oromoo keessatti gumaacha kee baatteetta isa guddaa immoo fiilmii abbaa malkaatiinis immoo dandeettii kee agarsiiseeti kanatti jirtu mee gara sanatti dhufu kootiin dura aartiin akkamitti si waamteessiin?
Artiin namaan ta'ee jedhu namoonni gaafa jedhani. Balbala rukuttee. Rukuttee dhuma kottu siddate. Artiin anuun beeku dhugaa dubbachuuf. Gaafa naannoo himtuu akkamittiin gara hojii kanaa fi tarii otoo hojii kanaa keessan baranni ta'ee gara hojii kanaa dhufne ta'ee maal hojjedhaa yaada. Daa'imummaa koo ta'ee najjoo sitti meera. Gamanumaan waloo xinqataa kumarraa jira. Mucaa walalisaa. Najjoo ture. An daa'ima ta'ee walaloo yeroo qophiileen adda addaa jiru jechootan jedhu jira namatti tola. Isa wajjin walii fi daa'ima ta'ee isa faana dhiban hiriyyaatiin. Gaafa manni barnootaa cufamu walaloo barreessinaa kenna. Deemeen mana barumsaatti walaloo walalaa. Xinqataadha baqa. Gara sanatti walaloo sana kenna. Gaafa inni walaloo sana kennu deemee dubbisa. Sanii anumti akka baraa barreessu shaakaluu nu dhufe. Gara sanatti gaafa dhufu abbaan koo barsiisaa ture. Ofiisaafis waan fedhii kana waan qaban waa barreessuu waan akkanaa qaba. Yeroo bakka maasii yeroo buna qabnu achitti hojjennu. Geerarsa beekta. Geeraraa hojii hojjetaa. Seenni jedhan immoo jalaan fufudhadhaa babarreessuu gara barreessuutti dhufe. Sanii booda an akkana artii danda'uun of amansiisaa dhufe hin danda'a laata. Jiraataa kennaan kun jettee shakkuu yaaluu dhufe. Mana barumsaatti gaafa cufamu diraamaa hojjechuu waan sanas dhufe gaafa namni mooraalisii kennamu gara sanatti fuulleeffatta abjuu kee mul'ata kee hundumaa. Akkanatti akkan gaama sana dhufe. Kaniin amma sadarkaa olaanaa tiyaatira aartiitiin eebbifamtee baatutti afoollee ati kaleessa abbaa kee jalaa qabdee dhuftee walaloon ati immoo xinqataa si barreessee dhufe suni aartiin sanuma keessa si waammatte karaa si saaqxee jechuudha. Kana isaan lamaan anaa fi bu'uura koollee. Bu'uura si ta'aniiru. Nama kana fakkaatus aartii Oromoo keessatti nu gubachuu isheeti. Gammachuu guddaadha kan nuti qabnu. Egaa Malkaan aartii akkamittiin ibsa erga akkasitti waamame? Anaa fi aartii tarii jecha tokko lamaan ibsuun aartii xiqqeessuun taa'ee yaada. Garuu aartiin kennaatiin alatti immoo shaakalaanis waan dhufuudha. Tulfaata garuu walumaa galan aartii jechuun bakka wantoota waan baay'ee keessa jirudha. Dhoksaa baay'ee waan of keessaa qabudha. Akkuma dhoksaa baay'ee of keessaa qabu immoo ittiin hojjechuudhaaf daandii bal'aa qaba. Waan haalli ittiin agarsiisuudhaaf mijataadha. Dhageettii guddaa qaba. Jaalala. Aartiin aartii malee maal ibsa. Walumaa galan. Ni ulfaata ibsuun jettee. Jedhee maal ta'e. Dhugaadha jecha ittiin ibsitu hin qabdu. Namoonni baay'een jireenya mataa isaatii wajjinis wal qabsiisee aartii immoo akkatti argatis wal qabsiisee ibsa garaa garaati kan inni laatu. Ati immoo aartiidhuma jetteetta. Maaf seeta. Bu'aa bu'ii nuti jireenya keenya keessatti deemsisnu hundumtuu aartiidha. Ammaan diraamaa sabaan hojjedheef jecha aartii sabaan aartistii dheeraa waan yoo ta'eedhaa fi aartiin akkasii ibsuun natti ulfaata. Anaaf si dialoogiin waliin gochaa jirru akkaataa nuti goonu hundumtuu aartii sababa ta'eef boca qabaatee naan aartiidha deema yaadanaaf. Garuu achi keessaatii tokko fudhannee diraamaas ta'uu danda'a, fiilmii ta'uu danda'a. Isa xiyyeeffannee aartiin akkas jedhee ibsuun natti ulfaata. Kanaaf jedheen. Kanaaf walumaan gala aartiidhuma jennee ni dabala. Hayyeen egaa Malkaanii afaan Malkaatti na fiigaa irra Si fayyaameera. Na fayyamtee taates egaa kitaaba afaan Oromoo mata dureen isaa jaalala summaa'ee jedhu asasee gara diraamaa fiilmiitti makamuu keetiin dura dubbistoota biraan gumaachiteetti kanatti jirtu akkaan odeeffadhu jirutti. Mee kun dhugaadha? Sirriidha. 2009 natti fakkaata. Utuma barachaa jirtu? Utuma kutaa 12 barachaa jira. Kitaaba mata dureen isaa jaalala summaa'ee jedhu maxxansee uummataan gahee ture. Haala bareedaadhaan yeroo sana najjootti kan eebbisiise. Bareedaa ture kitaaba yeroo sanatti hanga kana reefuu gara kitaaba barreessuun heddummatu keessaadha. Barreessee kitaaba koo jalqabaa ture jaalala summaa'ee. Asoosamadha? Asoosamee qabiyyeen isaa asoosama irrattidha. Yoomessi kitaaba sanaa xiqqoo duuba deebi'ee baroota 1983. Hanga 1883 irratti xiyyeeffateeti kan inni barreesse. Jaalalaa fi haala jireenya hawaasummaa naannoo gara Wallaggaa keessa ture yeroo sana haala siyaasaa, haala dinagdee akkasumas amma danda'ame baroota sana keessa aadaa fi afaan jiru irratti immoo afoolawwan jiru. Jaalallee warroon achi naannoo sana keessa akkamitti akka jaalallee hiriyyummaa ture barreessuu yaaleera. Kitaaba koo jalqabaa sababa ta'eef isaa kan uummata wajjin barsiisedha yaada. Akkam ture? Gaarii ture? Bareeda. Dhugaa dubbachuuf bareeda. Tarii sa'aatii sanatti jalqaba koo sababa ta'eedhaaf kitaabni sun nama baay'eedhaan dubbifamee yookaan immoo ol ka'ee haasa'amuu yoo baate iyyuu
edda xinnoo osoo namni si barreeffatu hin barreessite jaalatama guddaan argase jedhee mana abdadhaa tarii ammas yoo rabbina milkeessee gara fuuldura irra deebi'ee maxxansuu kutaa lamaadhaan kanan qopheessee ture sulma kitaabi sun hin dhumne. Jalqabni isaa jaalallisummaa kutaan tokkoffaa jira. Rarraasee namni si kutaa lammaffaatti mu fedhee yaada. Amma gara fuulduraatti jechuudha. Dura waaqayyoon milkeessa. Jaalallisummaa warreen dubbisan dhabdama isaa dhangaa isaanii beeku. Laphee nama baay'ee rarraastee hambistee jechuudha akkas taanaadha. Yaa oomaan jedhu. Amma tokko yaaleera. Yaalteetta jechuudha. Isa kaan immoo dubbistoonni tarii warri dubbisanii beekan ragaa yoo naa baaniif hin sola. Isaanii bu'ayyaa jette. Ofiin barreessee, Ofii jajjee, ofii maxxansee, ofii yoon jajjee gaarummaa qabu. Ulfaata. Dhugaa dhagaa warri dubbisee immoo kutaa lammaffaasaa malkaa irraa hawwiidhaan akka isaan eeggatan abdii guddaadha kan nuti qabnu. Egaa kana qofaa miti egaa aartiidhuma keessan ture aartiidhuma keessan jiraadhetti ati kaasteetta anis ennaan odeeffadhu jireenyi kee hundumtuu dhimmoota aartii wajjin kan isaan wal qabatanii egeree taalantii wal dorgommii qopheessa irratti marsaa lammanuu irratti iyyuu taatummaadhaan injifatteeti kanatti jirtu sanas odeeffadheera gaanii waa baay'een odeeffadheera sana akkamiin ibsita yeroo barattu ture kanatti dorgomte egeree taalantii dorgomiin ture yeroo Adaamaatti Gammaduu Jamaal fa'aa qopheessitu natti fakkaata. Achirratti hirmaadheen ture. Taatoo jalqabnee dorgomnee turre yaada gaarii daanyoota har'aasii waan amilee nu kennu moraa nu kennu dhagee jalqaba koodha qananii sobboqaa viidiyoo hojjetee yuutuubii irra gadhiisa. Daanatu daawwaduu godhatee namatti agarsiifata ture. Gunoo qananii jettee. Dambidooloo siin baradhan ture. Deemee ijoollee agarsiifadhe hin dandeessa waa gaafatan jedhanii. Isaaniin dhosii kana jabaadha jechuudha. Marsaa lammaffaa amma gootii jarjalaan ture. Isaanii marsaan lammaffaa godhaaf turtii ji'oota lammaafuu akka tasaa xinnoo gaddii wayii sineemaatii gookee hin dhaquun irraan turre deema yaada ture maatiin akka dhaquun jajjabeessee nan dhagee amma tokko kan yaadee naan taane yeroo jedheera. Isas milkaa'ima ture mooraalii isaan naa kennanii gaarii sababa tureef ittiin fuufadhee abdachaa ture. Osoo abdiin eegummoo isaan addaan kutanii garuu anaaf mooraalii naan ta'eera. Keessumaatii hangamma wanta hin irraanfannee leengadda gaafa eebbaa abbaa malkaa burkiin argeen ture. Dubbisee isa inni na fuuldura ta'an dudduuban ta'an arrasi bukkee ta'ee fiilmii ilaaluu kottamaa naan jiru hin jedheen. Sanuu fiilmii nuu jedhe. Sababni isaa abbaa murtii kee ture. Gaafa sana abbaa murtii koo ture aktiingii hin dandeessa bakka waan biraan si arguun nan waa hojii kee kana naan jedhe ture. Na amilee naa kenneera. Saayii sanatti ittiin dubbattu kaa daanyaa keessa sabateef. Engadda garuu dhugaa ba'aafiin ture. Al tokko jireenya keessatti jechoota namni siin jedhee amilee si kenna si galee dubbachuu baatte iyyuu. Kanaafuu egeree dorgomiin ture tariyyuu biiraa viidiyoo salaa dandeessa. Maaf hin gammadu ree? Ana mitiiti. Ifni garaa waaqaa irraayyuu gammachuu koo tumsuuf waan ba'an natti fakkaatu. Ammaaf hin gammadu caaltu. Sanuu kan na jedhu, sanuu kan na dhibu caaltu. Qabeenya abbaa fi haadhi koo dhiisanii du'an dhaaltuun ana ilma isaanii tokkicha ta'uu osoo qabuutti alagaan fuudhee itti jiraata. Ofiitti jiraachuu irra yoo darbe idda dhiiga sanyii isaatii waametitu qabeenya abbaa koo irratti duroomee ol duroomsa. Ani immoo yeroo sana ciqileeyyummaa jalatti kufeen qarrifaa yaadaa fi yaaddoon of nyaachaa irra ga'e. Maal godhu? Beeki caaltu. Otuun dhugaa qabuuti dhugaan koo kan awwaalame. Otuun dubbachuu danda'uuti dubbiin koo kan dhaga'amuu dide. Waggaa 8 guutuu mana murtii irra deebi'ee qabeenya abbaa kootii funaannachuudhaaf otuun deemu ta'us namni na dhaga'u hin jiru. Maal godha? Dhaba qarshii malee beeki anonneedhaan dureessa. Waaqni isin hin ganne dookimentii abbaan koo dhoksee du'e sana keessaati waraqaan galgala argadheen dhaddacha arraa irratti qabeenya abbaa koo hunda deeffachuufan deema. Maaf hin gammadu ree? Oduun na qabde deemiti. Ittoo dhandhama qabu hojjedhu abukaattoo koo fidee dhufee laaqana feeruu sababan barbaaduuf. Deemam.
Caalii waraqaa daasiin maaltu asirraa fuudha? Achumarra ilaali. Beeki ilaaluu dadhabee miti kanas gaafadhe. Injiruuf malee. Kottu ilaali natti kennika. Ilaali. Natti kennika. Natti kenni. Injiru akkati naan jettu miti kanas waami. Jirattee fuutee akkati natti laattuuf malee. Qoosaatii jirtami? Qoosaatii jirta sitti dhufte. Qoosaa miti? Kaleessa maafan si shakkine. Eeggadda maafan si shakkine. Lakkaatis jarreen sanaa wajjin walii galtee qabeenya abbaa kootii dhuunfattee. Caalii waraqata kana siima fuudhe. Siima fuudhe. Lakka ofii koo yoo banuu dadhabe anatu boraatii jala of dhokseedha. Caalii hafachuu. Caalii. Argadheera. Caalii. Keeka argeera margaticha. Maaf na qaaneessita. Keeka. Kee Caalii. Yeroo iyyuu maaliin dabarsine har'a gaafa nuu darbu ol gannaa. Kee Caalii. Caalii. Ilaalee ture bareedaadha. Karaasii ta'eera. Inuma mul'isa boru har'arra wanneen amma hojjettu kana kaleessi keenuma mul'isa. Inni faana ilaalta miti. Ciminni kaleessa nama cimina isa caaluuf akka isa qaqqabsiisu egereen namaas itti mul'ata kaleessa irraa gaafa laattu. Kanaaf tattaaffii natti gootee chaalenjii si mudatillee dhiistee dhuftee injifatteeti kanatti jirtuna. Kuni har'aakeef galaa guddaa ka'aniitu jedheen kanan yaadu. Egaa iddi kana hunda jechuun keenyan ollee wanneen darbee wanneen hamma irratti hojjettee fiilmii kee jalqabaa Abbaa Malkaa Taatummaa Olaanaa Malkaa jedhuun egaa baatteeti kanatti jirtu. Fiilmiin kun immoo torban darbii keessa eebbifamee jira. Jaallatamummaa guddaa fi abdii guddaa fiilmii aartii Oromootti uumedha yoo jennee gurra guddisuu nutti hin ta'u warri ilaaleef arganii beeka. Mee akkamiin gara fiilmii Abbaa Malkaatti dhufte? Fiilmii Abbaa Malkaa hunda dursa waaqayyoon galateeffachuun barbaadan hundiyyuu maaf seeta. Al tokko waan fedhii kee si keessa kaa'e rabbi si waaqayyoo siif kenne saatii ta'uu biti saatiitti yaaddeetu tun taane saatiitti waaqayyoo si milkeessu jira. Celeste mela iddoon xinnoo shoo booddeetti deebi'aasee iddaan waloo xinqataarraa walaloo barreessuu jalqabee kitaaba maxxansuu na wanturii kitaaba maxxansee artii barachuu tiyaatira barachuu na wanturee tiyaatira barachuu na argadhee iddaan baradhee mutuu ijoollee barsiisee dheena wanturee waaqayyoo na milkeessee amma maaliin yaadaan ture achi taa'e dambidolloo dhabuudhaa fi waan gaarii tokko jedhee boona wanture. Namatu fiilmii hojjannaan jedhee yaada wayii na kakaasaa ture. Natti amanuu dadhabuu sababa isaan beeku garuu naan kenname nafe fiilmii sun. Hinafee nan dhiisee. Isa gaariidhaaf si qopheesse. Leencoo Fiqiruu yeroo inni waggaa sadaffaa baratu yuunivarsiitii Wallaggaa irraa inni waggaa lammaffaan baradhe Dambidolloo irraa. Barattoonni muuxannoo wal jijjiirraa jedhamee Wallaggaa yuunivarsiitii Leencoo fa'aa daawwannee turre. Yeroo sana Leencoo fa'aa Habteen fa'aa tiyaatira afaan Amaaraa hiikame tokko hojjetanii nutti agarsiisanii yeroo isaan reersaalii godhan dhannee garri Leencoo fa'aa Habteetu hojjeta. Leencoon baay'ee isa hojjetuuf ta'ee ilaala. Mucaa kanatu waan bareedee na wanta. Baree aseen galee dubbisnee waggaa amma kana booda sabara barannu yeroo dabbe Dambidolloo hojiif dhufe. Dambidolloo hojiif dhufe ani moolaa kana nyaachuun magaalaa deemaa daandii irratti argee Leencoo dubbisuudhaaf an sababan beekuuf dubbisuuf hawweetti deemaa jira sababan ajaa'ibsiifadhuuf. Inni immoo naan argee
fiilmii sana hojjechuudhaaf kaarakteera malkaa nama fakkaatu bocatee jira sammuu isaa keessatti nama sana barbaadaa jira. Karaa keessa deebi'e. Innuma isaadha. So wal arguun ni na argee ani sababan jaalladhuuf sababan wantoota fudhaqiin gammadee dubbisa. Inni immoo addisiin itti hima. Na argee wanta yaada isaa keessa jiru wayii xinnoo guuteeraaf sababiif gammadee inni mana dubbisa. Seenni gammadee dubbisaa isa durii yeroo barannee wal beeknuudhaaf ni dubbisa. Inni yeroo san turre kan dubbisnee wajjin haasofnee addisii ijoolleen raasa odeeffatee naa bilbilee gara fiilmii akkan hojjechuu barbaadu na gaafatee wajjin haasofnee viidiyoolee kan yuutuubii egeree faalaa kana ilaalan itti fakkaa saniin booda na waame gara Finfinnee akkan dhufu na godhe viidiyoo wayii na ilaaluudhaaf riirsiidhaaf naa kennee milkaa'in itti fakkaatanis jaallate fakkaata gara fiilmii abbaa malkaa akkan hojjedhuudhaaf naa feere. Akkanatti gara fiilmii abbaa malkaatti kanan dhufe. Akkam egaa adeemsa kana keessa deemtee kaastii sana filatamtee taatummaa sanaan gara fiilmii abbaa malkaatti waamamtee booda iskiriptiin sun innaa fudhattee dubbistu. Malkaa akkamittiin ilaalte ati? Iskiriptii sana anaadhaa fi gaafuma dubbisuu jalqabu akka barreeffamaatti miti dhugaa dubbachuudhaaf kan dubbisu lubbuu godhatee malkaan akkas godhaa akkas jedhanu malkaa ta'ee lubbuu godhatee hin dubbisu. Sanii obbola tokkotti obbolota durbaa baay'ee qaba. Isaaniin akkas akkasiidha. Leencoo mucaan jedhamu hojii akkas akkasiinaa inni iskiriptiin isaa immoo qabiyyeen isaa akkana gaafa jedhetti immoo isaanuu kolfanii xinnoo na wajjin saba wal ilaallatuuf ittuma mooraalii naa kennan. Gaafa dubbisuu jalqabu mooraalii manaa kennaa dhufe. Amma dubbisee fixee leencoo irraas jalqaba odeeffadheen ture. Abbaan malkaa gaafan ilaalu malkaa ta'uun nu ulfaata ture. Maaliif wantoonni taatoo dursaadhaa. Fiilmii sana argatee tokko baatee nama deemu sababa ta'edha. Kanaafuu hojii namni gaariin hojjechaa jiru qabiyyee guddaatti baasee baantota cimaatti baasee hojjechaa jiru sababa kootiif akka dhabu yookaan sababa akka gadi buusamu hin barbaanne anis itti of kennuun qaba. Kanaafuu iskiriptiin sana gaafa dubbisuu eegalarraa kaasee lubbumatti godheen dubbise. Malkaan gaafa deemu akkas ta'a gaafa jedhu lubbuma godhee malkaan yoo ta'u akkas ta'e akkamitti akkas ta'a. Malkaan goota. Goota ta'uun immoo ulfaata. Yeroo yaallee amma dandeenye bareeda ture deemaa yaada akkasitti. Yaaltee otoo hin ta'in dubdeebii hawaasa bira jiru yoo agartee tiyaatira keessatti yookiin fiilmii keessatti galumsi inni guddaan oodiyensiin miira sana gaafa uffatu yookiin immoo miirati waltajjii irratti hojjetu sana gaafa ta'ee agarsiisu gaafa bu'u maal jedhu dhuguma namni sun hojjeteera jedhama saayinsii addunyaa aartii keessatti wanti goggoruu baadhe. Kanaafuu dubdeebiin hawaasa keessa jiru immoo dhugumaan malkaa osoo hin ta'in anis gaafa odeeffadhu ta'ee hojjete osoo hin ta'in dhuguma ta'ee hojjeteedha kan jedhame waan ta'eef yaaleera osoo hin ta'in hojjeteeraadha. Yaa hojjeteera jechuun amma dandeessu yaaltanii hojjechuu kee kan lagaasii ba'u nama uummata ilaaleedha. Anuu ammaan konfiidensii ittiin amma si taasaaru osoo fiilmiin eebbifamee osoo nagaatti hin qabu. Hin qabdu. Amma ilaalamu. Gaafa inni ilaalamu fiilmii sun ilaalamu jedhu uummata wajjin ilaaluufanii jarjariin ture. Tokko fiilmii sana eebbisu lammaffaa immoo qananiin gahee akkamii akka fiilmii sana keessatti beeka uummata yaatti muunaan barbaadan ture. Amilee sii kenna. Gaafa fiilmiin eebbifamee bahu akkana ta'e namni beeku hin jiru namoota miti cina koo jiranii ana ta'uu koo namoota murtaa'aa beeka ture. Gaafa akka tasaa fiilmiin dhumee kee namni bakka jiru dubbisu siidhaa hinaan jedhan achumarraa baqa achi dheerachuudha. Ammas of jabeessa. Ammas of jabeessa waan jedhu bareedaadha deemu amilee argadhu. Kanaafuu adeemsi namoonni gaasan dhufanii ilaalanii mooraalii guddaa naa kennaniiru. Malkaa hojjedheera deema of himuurraa ammasii amma uummata afinniisa kana garuu yaalleerra deema dubbachuu naa wayi. Sababni isaas tarii waaqayyoon milkeessee ammas hojii biraa jechuun hin dandeenye yaada. Malkaa taa'ee gosa ta'ee hojjenneera yaalleerra bareedaadha. Maal akkan siif ta'uu barbaadda? Ilma koo jilba kee gattee hin deemee. Maal abbaa ishee? Yamba, ona madike. Sheree koo yamba, arraba noose. Lolee gootummaa koo gannee kana miti biyyattii agarsiisuun barbaadu. Sagalee shimbiraa dhaga'uun barbaadu. Iddisaa lafa lixaan isaan lafa.
lootun takka bofaaf jawwee waliin murkii eegallaan. Lafa bulchaan jiru barbaannee qeessatti deebisuu qabu. Dhufe. Ani immoo maal asitti balleessine? Miilla koo irratti kufee dhiifaman gaafatu taane. Baraaf furgugee gad jedhanii dabarsuun. Maal dargaggeessoo sirratti tole. Wanti ta'ee dhugumaanuu guutummaa guutuutti taatummaa keessan caalaa dudduubaadhaaf bareechuudhaaf siinimaatogiraafiin hojjetame kalariinsaa sagaleensaa egaa fiilmii tokko lubbuu toluudhaaf taatummaa akkuma jirutti ta'ee iskiriptiin akka jirutti ta'ee wantoonni dudduubaaf jiran immoo gahee guddaadha kan isaan ba'atanii walii galatti jajuudhaaf fiilmiidhuma jajuudhumaaf illee namatti toludha. Egaa wanti waa'ee malkaa haasa'uun keenya dhoolle Qananiin inni dhugaan lafarra jiru bokkuusaa ol qabatee deemuun jaalatu hin danda'u. Malkaan immoo gootadha. Kuni dhiibbaa guddaatti ta'eera naan jedhani. Mee kan akkamiin ibsitate? Ijjitiisti jalaa baasanii. Dhuguma malkaa Qananiisaa ammaarraatii gara malkaatti kan sheeppii godhee gahee guddaa taphate tokko Leencoo Fiqiruudha. Baay'een galateeffadha Leencoo. Maal nawaamee kee gaafa hojii jalqabne dhaladhee gaafa deemu akkasii deema gajjiree. Qaalii dhabuu maal ilaata? Anuun beeku ammumayyuu gaafa deemu akkasii deemalee natti hin tolu konfidensiis naan kennu. Akkasii hojii namaa keessa hojjedhaa ilaalaa deemu natti ulfaatu. Leencoon nawaamee hojii jalqabnee gaafa jalqabaa reersaalii bilookingii nuu kennee akkasitti deeme. Qananiin yaadee fidee qananii nama biraadha. Gaafa uffata natti uwwisee deemu an akkasii deemu. Kaaraakterii taa'ee deemu malkaan nama boqochoosu miti. Isa ol jedhee deemu natti ulfaate gaafa jalqabaa Leencoon baay'ee irra deebi'ee akkas godhe. Dhaladhee ammaa gaafa sanaatti akkasii deema. Manatti natti ulfaatee gaafa sana akkasaatti yaalee fiilmicha addaan kutee dhaabee galuuf murteessee hin galle. Maaliif Leencoon na kabajee hin danda'adhee iddoo ofitti nama yaamame. Galee obboleessa koo baay'ee jaalladhu tokko jira. Biyyeen isaan baruu baanqaan godhamu. Hojii kana dhaabuun qabaan jedheen. Maaliif hojii deemuun dadhabee? Ka'ee mana keessa harka kee akkasitti qabeeti naan jedhe. Quba ishee kana duwwaa ilaaleetii akkasitti deemedhe. Mana keessaa gaafa sana fedhii mawaatiif qabu sitti. Dhugaa rabbi dhugaan sitti galgala gara sa'aatii tokko olii mana keessa hookii akkasitti deemaa. Sanii bakki reersaalitti goonu immoo 4 kiloodha. Mana barumsaa Akaadaamii Balata. Piyaasaa irraa ka'ee taaksii yeroo isaan jiru daandiin hojjetamaa jira. Amma 4 kiloo mana barumsaa gootti akkasitti deema. Yoo namni itti dhufe immoo akkasiin jedha. Achi nannaqee bilookingii kan isaan jalqabsiise Leencoon. Gaafa jalqabu ammayyuu natti aareera. Guyyaa tokkotti jijjiiramee dhufe. Na ilaalee jijjiiramtee dhufte gurra. Achitti hojii deemu kuuf Leencoon gumaacha guddaadha taansii obboleessi koo qaanquun jedhee. Ishee kan irraan fadhu bakka akkasii dhugaasituma 4 kiloo piyaasaatti kee amma mana barumsaa 4 kilootti akkasii deema. Laphee dhiibee shaakaluu gaafa. Kanan na rakkisaa ture tokko jedhee deema. Dhiibbaasitti ta'eera kun. Amma akkami? Akkasitti deemta moo akka milkaatti deemta? Ammayyuu akkas. Achumatti deemte? Achitti deemte. Natti ulfaata. Akkasii hojjettee ija namaa keessa horii ilaalaa deemuun laphee dhiibdee xinnoon waan ulfaatu natti fakkaata. Garuu amma fiilmicha hojjettee xumurtutti akkasuma jettee xumurte. Amma sanatti keessaan baane dafee tarii siiniin dogoggoree qabaate kan amma sol jedhee deemu shaakaluu mannaalee amma gaafa eebbaatti akkasii deera. Akkasuma gootee hafe jechuudha. Akkami garuu miira akkas jedhanii deemu namatti tola? Namatti tola. Yaa namatti tola garuu maal seeta gaafa hojjettee iji kee ija namaan qixa jiru sirriifaa ishee nama hundumaa ija kee ol rabu boosee galu. Gaafa akkasitti gajjettee deemtu garuu yaada mataa keetii addunyaa mataa keetii keessa jirti namni si argaa hin jiru yaadee hin jiru akkasuma mataa haasaa deema kanumaan hin beekamu yaada. Ofumaan uumamuma keetii jechuudha jalqaba kaasee malee qaanii wajjin ija laafuu wajjin waa wal qabatu miti. Jalaafi nama jalaafu. Ayyeen egaa kanumarra teenyee waa biraa siifaa jedhu xinnoon laatinaa tuqxeetu turte haasaa kee keessatti tarii malkaan jireenya Qananii wajjin wal fakkaataa laata? Amma tokko sana jedhee gadi fageessee dubbachuu hin baadde tarii carraan gadheetti fayyadamee kiruu fiilmii wajjin hojjennee akkasumas gaafa hojjennee raawwannu mana Weellisaa Galaanaatti afeeroo arbataan taasifamee ture gaafa sana dubbadheen ture. Na ilaallata dee yaada.
Anis waan an odeeffadhe hin qabu ofiisti gaafadhe. Persentii baay'ee ni yaallata jedhee yaada. Kana sana jedhee dubbachuun amma kanatti barbaachisa yaada. Garuu kun fiilmii sana kan beeku anis dhugeeffanneen dhugaama isaan beeku ni ilaallata fiilmii sun persentii murtaa'a. Persentii walii ilaallalu baay'ee irra qaqqabna. Fiilmichi bareedaadha. Kaaraakteriin achi keessa jiru malkaaf qananiin lafatti ol ilaallatan aannan dhugaa fi malkaan achi jiru gootummaan otoo hin taane dhimmoota biraan lafatti ol ilaallannu baay'ee qabna. Garuu itti yaadameeti miti garuu immoo gaafa iskiriptichi dhufee taatummaa sana fudhattee ati hojjettu carraa ta'ee wal fakkeenyi tokko ni jiraata jechuudha ilkaa wajjin. Maal asitti waan yeroo baay'ee dheengadda gaafa eebbaasi mucaan piroodiisii fiilmii keenyaa ta'ee Leencoo gaafa namni ayyaantummaa qabu eeginaan cabuu jedhee haasaa ture. Leencoon achitti ayyaantummaa waan qabu natti fakkaatu dhugaa dubbachuuf. Carra qabeessaa nama dandeettii qabu namni komina qabudha. Ana sila gaafa dambilolotti na argee jedhee iskiriptii na kennee obboleetti tokkotti ergee jedhu obboleetti koo maal na deebisan seeta. Sababa si beekuudhaafidha. Kan akkas godhee. Garuu gaafa Leencoo haddu uummatatti waan tokko hin beeku. Egalee. Na anaanis waan sana jalqabee kan kaleessa cina teessisee fi tarii milkoomina koo karaa Leencoo akkanaa dhufuudhaaf taa'ee yaadeeti. Leencoonis kaa'ananii bu'aa akka tokko akka argatu yaadeeti. Kanaafuu tarii akkasitti fudhadha. Akkas ta'uu danda'a. Kan wanta barra. Garuu wal ilaallannaa. Tarii kuma toleeffattee wal ilaallannaa. Ayyeen egaa warreen ilaalle immoo fiilmii isaa keessatti gaaffiitti ta'uun isaan oduu eessatti wal ilaallatu isa jedhu isaanumti of gaafatanii ofiifaa deebisanii egaa gaafa siiniiwwan garaagaraa waraabdan keessatti malkaan bishaan keessatti kufee siinii bishaan keessatti kufuu waraabamu sana keessatti kufeeti kan inni jiru naan jedhani. Miirri sun mee akkamiin ibsita? Kanarratti dabalee kan asii kaasuu barbaadu dhugumaan bakkatitti kaaraakterii isa tokko taatummaa isa tokko yookiin immoo nama si wajjin hojjetu kan biraa bakkatti illee dhugaadhumaan harka guutuu ni jira ture. Miirri sun mee maal fakkaata? Akkamiin ibsita? Bishaan keessatti kufuun akkamsita kufuu wantoota isaanii waan nama sodaachisu miti fuula dura tarii. Wantoota bishaanii kan ittiin ceenu jira kaaraakterii fiilmii sana keessatti bidiruraanii inni kanaan dura muuxannoo waan sanaan qabu ture. Isa gaafa guyyaa lama waraabne gaafa guyyaa jalqabaa gaafa iskiriptii dubbisee waan iskiriptii sanarraa ta'e artiin lafatti buusee hojjechuu hawaa ture isa. Malkaanii nama qabatee nama hidheetitti bidirura kaa'ee markabarra dhaabbatee deemaa ture. Gootummaa wayinaa laatti sababati isa hojjechuu waan ture gaafa jalqabaas hojjennee gaafa guyyaa lamaffaarra deebinu immoo galgala wayii jala laayitiitu jira gamaa kallattii afuriidhaan. Muuxannoo waan sanaan qabu bidiruu nama rukutaa laayitiin gamaa sababati fuula koo dura waan jiru beeku gaafa ifni fuula keera jiru mire. Tumanoofu deemnee qarqara manni kun biqiltuu kan marga keessaa isatti dhaqee buusee harrifadheera. Ariitiitti gaafa nachees deebi'uudha kanan kufe malee walakkaa bishaanitti miti. Garuu gaafa san dhugaasitti isuma sirrii abjuudhaanii isa oofaa ture bishaan keessatti hin kufa. Asoo gaafa sadaffaatti deebinee waraabnee hin waraabamu ture. Abjuun kun dhugaa mataa. Kan harka gubdee jette immoo barataa Aktiingii Akaadaamii barataa wajjin kan hojjenne. Gaafa hojjechuudhaaf seennu bareechinee hojjenne walitti ni galla. Irra hin deebinu bareechinee hojjenne. Lamaan keenya dhugaama walitti har'aa dhugaama wal darbannaa dhugaama wal hojjenne sababti. Harka isaan gubaa yaada malee dhaxinnoo waan kan ho'ituu abiddi ho'isee sibiila fuudhee marra kaa'ee inni sila walitti hin sababti xinnoo iyyaama gaafa baanu harkisa akka sassarramee jira. Isaadhaan guyyaa biraadha kan guyyaa tokko immoo lafa mukarra wayiidha. Maseenqoo taa'ee taphata. Fiiliingiin achitti qabu haaruudha yaada baduudha achi keen deema. Irra deddeebina bakkee sana baay'ee irra deddeebine erga wanti sun dhufuudhaaf hudideef. Dhumarratti anumtu suma sirrii dhugaama konaaruu jalqabe. Siyaasa deddeebi'uun kee. Hidda akkas kakaafachuu ija koo diimfachuu jedheen oksijiiniif dhoowwadheen akka jedheen ta'an. Tuman akkas jedhee ta'an dhaqee xinnoo booda lafumatti nuuf arge. Yakka kufeen jira ofallaalee. Gaafa inni leencoon irra jira. Leenci okkee maal hojiin dhufeen. Aarii deemuudha karoorri kootee. Leenci okkee maal hojiin dhufeen. Akkam kufee yaala daddeesii booda. Naa waan akkanaatti ture mudannoo. Kaaraakterii sana fiduudhaaf chaalenjii bira. Egaa asuma irraa osoo hin ka'in ammallee itti daddabalee waa biraa siifaa kaasuuti.
paartiitti boossu yookiin immoo siniinatti boossu ni jira. Sossobbiidhaan iyyuu dhiisuu didee malkaan bu'ee jedhame boosee itti waraabamee xumuramee booda nu dhokateefa dudduubatti darbee bu'aa naan jedhani waayillaan hojii kee. Jilee qofaastanii jaarsa. Mi'a akkamiinis taqa. Wanti itti natti fakkaata. Innis waqtii kan siinii bochaa sana siinii bochaa sanatti fakkaatu garuu boo'aan ture. Gaafan kufeen amma siin jedhedha. Wantoonni taphatu, muuziqaan ni taphatu. Miira namaati. Miira sii kenna. Sababaan aarii dhaqeefis miira na kenna. Dhimma abbaa wajjin waan hojii ilaallisu ture. Dhuguma aaraan ture. Otumaan aaraa jiru immoo gidduutti of laaleen kufeen ka'ee. Boo'ii na godha maal akka garuu boo'ii na godhu hin beeku. Kadheen mana dudduuba deebi'ee nan bu'aa lafa inni sassabu maal akka nama sun beeku. Boo'ii edda naftee kolfaan ka'ee sokkee. Gaafa sana yaada darbu. Yaada ta'uu seeta. Kun egaa wanta ati dubbistu lubbuu toruudhaaf yookiin immoo dhugumaan taatummaa sana malkaa sana gara keetti fiddee ofii kee wajjin wal simsiisuudhaaf gumaachati bahatteedha dandeettii keetillee jedheetanii yaada jechuun fakkeessuudhaaf otoo hin ta'in dhugumaan taatummaa sana ofitti fiddeeti kan itti jirtu kun dandeettii keessa guddaadha kan inni mul'isu. Wanciitti egaa waqtii gannaati kan isin waraabbii sana waraabdanii waan jedhamu deeffadheera dhukkubsattee turte. Bifa qorraatiin. Ayi. Dhukkubsaa ture. Sagaleen guyyaa lama wayiidhaaf sagaleen koo jijjiirame. Qufaasisaa ture. Fayyee garuu achuma adaawaa argadheen fayyee. Egaa san maalirratti siif kaaseen odeeffadhaani tarii haalli qilleensaa mijataa ta'uu dhiisuu danda'a. Fiilmii gaafa waraabdu atmosferiin yookiin immoo qilleensonni ati barbaaddu ni jiru. San sana uumuudhaaf egaa bu'aa bahii baay'ee keessa kan ati dabartu. Tarii immoo namni mudii sirriirra jiraachuu dhiisee lakkaadhaan hojjennu jiraachuu danda'a jechuu danda'a. Inni garuu utuma dhukkubsatullee wanta sana otoo adda addan kutiini waraabamni akka xumurru yookiin immoo waan sana hojjennee akka xumurruuf gahee isaa ba'ateera naan jedhaniitu ciminuma kee irratti kaasaniitu baay'ee dhukkubkee kanaaf ibsanii. Waraabbachuudhaaf haalli wancii ture haalli qilleensaa isaa xinnoo diilallaa waqtiin isaa waqtii gannaati ulfaata. Garuu jaalalli kiruu abbaa malkaa keessa jiru jaalalli leencoo fi namni qabu kaameraamaanii kostuumii hundumaa achi keessa jiru taatonni achi keessa jaalala sana olii qabanii. Osoo waan qorarra caalu dhufee iyyuu si irraanfachiisa. Waraabbachuuf tarii hojii koo jalqabaatii ganii hojii koo jalqabaatii booddees kiroo kanaan argaman yaada tokko leencoon nan jaalladhaa nan kabaja baay'ee wanta inni godhu naan jedhu hundumaa nan godha. Yoonni dhiisiyuu naan jedhee siinii tokko waraabnee kaanii dhiisee irra deebi'aa fudhadhaa rakkoon qabu nuuf sababa deebi'uuf ana duwwaa miti hunduma dhugaa dubbachuuf. Kanaafiyyuu guyyaa tokko namni na dhukkubee dhiyaafee hin jiru. Nambeelee qilleensota akkasiidha namni jedhu hin jiru. Leencoon haasaa ture darbe galgala kaatee osoo sa'aatii 7 galta lafa hojiidha lafa waraabamuuti. Ganama 11tti deemta. Namni nambeelee sana kan hin jedhu. Anis achi keessatti gumaacha koo beera jechuun guyyaa tokko wanti teellaatti leetiin godhe hin jiru. Yeroo hundumaayyuu waan ajajamu nan hojjedhaa waan godhe namu nan godhaa. Inni dhabee nambeelee na dhukkubeedhaan booddeetti deebiin beeku. Gaafa sagaleen koo duudee siin jedhu kan akka xinnoo qorrina qabee dhufe leencoo dhufee akkam goona sagaleen kee duudaa jira jijjiiramaa jira jedhe rakkoon qabu jedhe si yaallaan. Isa dhoseen akka sagaleen koo naa banamuuf inni waan biraa gochuu jalqabee. Kanaafiyyuu namteellaatti nam deebiin jiru bareedaa ture kanatti. Hundumtuu aarsaatti kennee hojjechaa ture. Hojii ifaajjii fi tokkummaa guddaadhaan hojjetame immoo ni beeksisa. Egaa inni argee hin beekne jennee dhuma haa dabarru. Egaa gara xumuraatti sifaa fiduuti akka nama daawwataa tokkootti immoo akka ta'ee hojjeteetti osoo hin ta'in akka daawwataa tokkootti fiilmii abbaa malkaa egaa gumaacha inni godhe akkamii jetteetti kanatti ibsitu. Fiilmii abbaa malkaa gumaacha inni godhe bareeda jedhee yaada. Moosheeta namni akka daawwataa ta'ee yaa fayyadu qananii nama sana keessa miti jedhee yaade namni fiilingii agarsiisu fiilmii sana booda. Mooraalii namni namaa kennu, amilee namni namaa kennu hundaa'e bareedaadha, gaariidha. Gumaacha inni godhe immoo tokko mooraalii namaa kennuu hin danda'a yaada. Yeroo baay'ee dur jechoota si dhageessu fiilma afaan Oromoo gaafa koo maal? Agas maratti. Be'ee inni dhufee ilaalallee be'ee kee koomentii adda addaa kennaa deema. Kanaafiyyuu amma immoo gaafa bakkeetti koomentii biraa dhageessus bareeda. Fiilmiin afaan Oromoo akkasitti hojjetamu jira jedhameera. Kanaaf mooraalii namaa kenna. Amma osoo fiilmiin tokko kanatti taasisee eebbifame kan inni ittiin namni miira inni dhufee agarsiisee fiilmi ilaalu kakaa'aa dhufeera. Kanaafiyyuu fiilmii abbaa malkaa
kaka'umsa namoota gara hojii kanaafis hin ta'a. Akka caalu immoo osoo namoonni abbootii qabeenyaa namoonni fiilmii piroodiisii gochuu barbaadan hojjechuu barbaadan dhufanii yaalan ta'eeti. Hanga ammaa fiilmii afaan Oromoo piroodiisii gochuu dhiisanitti akka isaan gaabbanna naman. Gaabbanee jiru. Keessumaa immoo Abbaa Malkaa. Abbaa Malkaa. Akka isaan gaabbanna naman. Isaanis illee mooraalii guddaa ta'aa jiru yaada. Abbaa Malkaa adda arganii booda waa tokko investi gochuudhaaf qabeenya isaanii illee addunyaa fiilmii keessatti kaka'umsa hin ta'aa fi Abbaa Malkaan jedheen kan yaadu. Mee Malkaa gara fuulduraatti eessatti eegnu? Malkaa tarii silasii dubbadheen ture gamanuu waan dhugaa baa ture. Waaqayyoon wantoota nama yaadee nama milkeessaa madeemaa toora. Ammas waan naannoo ittiin himachaa jira sattis lafa itti Malkaa arginu aktiimaan fiilmii keessatti taatotee hojjechuu, fiilmii bareedaa hojjechuu, fiilmii gaarii hojjechuu, waan mooraalii namaa kennu hojjechuudha yaada. Fiilmii lakkoofsaan kana himachuun barbaadu garuu fiilmii hojjechuun nan barbaada. Fiilmii gaarii akkasumas ofii kookis waan nan barreessa. Bartabeewwan adda addaa akkasumas barreeffama fiilmii amma tokko kan ol qabu yaalee jira. Sana illee ta'u kiruudhaan isa ta'u nama hojjechuu nan barbaada. Kanaaf hojii aartiistitti nan mul'adha yaadasichi. Achuma keessatti eegna. Aartiis ba'uu barbaadu. Ba'uu barbaadu namni hojjechuu barbaadu si yoonaa feeree hojjechuudhaaf gammadaadha. Kanaafuu Malkaa aartiidhuma keessatti eegna jechuudha. Malkaa keessatti. Achuma keessatti eegna. Ayyee mee egeree aartii Oromootiif yoo maal dhaamta gama keetiin? Egeree aartii Oromoodhaaf wanta nama tokko wanta nama jaalladhu nama jabaadhaa yaadu leencoorraa baree tokkotu jira. Abbaan piroofeeshinaal isaatu hojjete. Egeree aartii Oromoodhaaf wanta abdiitu piroofeeshinaaliidhaan jechuun amma leencoon dambidooloti akkam bo'uudhaaf dhiibbaa guddaa naannaa godheessa. Nama horii nagadu faana gaafa ooltu waa'ee horii duwwaa haasofta. Waa'ee aartii haasoftu. Ammayyooloo gaafa ture immoo namoota aartii hojjetanii wajjin oolu yeroo baay'ee nama naggaadee hojii adda addaa waan isaan oolu. Yaal tokko leencoo wajjin olitti mooraalii argadee dhiisee dhufes. Fiilmii aartii gana egeree aartii Oromoo keessattis piroofeeshinaalii waan ol fakkaatu. Ani aaktiingii yoo ta'e aaktiingii duwwaa irratti. Barreessaa yoo ta'e barreessaa irratti. Daarektii yoo ta'e daarektii kaameraamaanii yoo ta'e kaameraamaanii irratti. Malee barreessaa ta'e fiilmii sana safaan barreessee faakteerii kaameraamaanii maal ta'uudha piroofeeshinaaliidhaan hojjetame. Namni piroofeeshinaalii qabu irratti hojjete aartiin Oromoo baay'ee galma gaadhee nama abdii qaba sila waan piroofeeshinaaliidhaan hojjetamudha yaadu. Kanaafuu wanti hojjetu kamiyyuu piroofeeshinaal ta'e akka hojjetamu dhaamsa keetii kanatti dhaamte jechuudha. Aartii keenya kan guddisu wal beekumsaan ol waamuu obbolaa ta'een afoola feeruu firatiidhaa fi karakteeratti ol waamuu osoo hin taane dandeettiidhaan piroofeeshinaali waan sanaa irratti waan sana hin abaluun kana danda'a waan danda'u dirqama fudhatee akka hojjetu irratti yoo ta'e hundumtuu goomsaa isaa bahuudhaaf deema. Kan koo kan namaa biraan geessan galu kan nama biraa kan koo geessan galu sabateef abbaan waan sana irratti sababa gireedii fudhatuuf ofiisaaf jedhee hojjetee yaada. Kanaafuu kana dhaamtaafati. Dhumarratti mee carraasii haalaadhuuti namoota galateeffatu jiraate carraasii fakkiin. Ayyee waaqa gaditti nama galateeffachuu barbaadu har'a lubbuun jiraachuu baatuyyuu har'a goobootii fi dhuka lafee kan naate. Yeroo hundumaa laphee dhiibeetti boonuu abbaa godha. Barsiisaa obbo Qaalamu galatatu malaaf. Akkasumas obbolota koo. Taansii immoo biyyeensaa kun baruu qaangoo. Mucaas akkas jedhee adeemsisa. Galateeffachuun barbaada. Hojii kana keessatti immoo leencoo jecha hin qabuuf. Ulfaadhu leencoo guddaa galatoomii. Abjuu foonaa dhugoomsiteettaa goomsa hin qabu. Dandeettiin qabdattee na amantee hojii kana na amantee natti kennuu kedhaa fi ulfaadhu guddaa galatoomii jechuun barbaada. Kanuma jettu. Hayyeen atillee dandeettii kee baastee addunyaa fiilmii keessatti dhuftee egaa gumaacha kee aartii Oromoo keessatti bahachuu keetiif leencoo siinis kiruudhuma yookiin immoo gareedhuma fiilmii Abbaa Malkaa hunda keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaanna. Ayyee ati naga wajjee nama mukeetii fi galatoomii ulfaadhu isin jedha. Ayyee faanni kee fagaatee immoo abjuu kee bira geessee guyyaa biraa immoo waltajjii biraa irratti akka wal agarru abdii guddaadha kan nuti qabnu. Egeree sirraa qabna. Tole ulfaadhu guddaa galatoomatillee. Ayyee egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin aartii keenya har'aa kana fakkaata turre. Malkaa Qananiisaa Boqaa irraa waa iddoo akkasiin baratan fiilmii Abbaa Malkaa immoo daawwattanii akkasiin itti bohaartan abdii guddaadha kan nuti qabnu. Torban qophii aartii biraatiin hamma wal agarruutti turtii gaarii isiniin jecha qophicha qopheessuun kan si waliin ture Aancaaltuu Shumiiti. Amma torbanitti horaa bulaa deebana.